Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya ashama akkam jirtu nagaa fayyaa keessaniitiin jaa alhamdulillah anis nagaa kiyya. Akkuma kanaan dura wantoota tokko isiniif dabarsaa ture har'as appilikeeshinii tokko irratti kan hundaa'uuf viidiyoo gabaabduu tokko qabadheetiin dhufee viidiyoo kanatti dabruun dura akkuma kanaan duraatti maamiltootaawwan konkoo bifa haarawaan appilikeeshina an fayyadamuu irratti naqunnamuu barbaadanii beeksisa gabaabduu tokko kan hin taasisu jechuudha. jalqaba YouTube keeyarraa haa eegallu jechuudha. YouTube keeyarra ni seentanii namni YouTube kee bifa haaraan isiniif ba'e jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii akka isinitti mul'atu kanaan sarchi ni gootan jechuudha. Jaafar Kamaal kan jedhu kanarraa ni tuqxanii jechuudha. Sana booda YouTube kiyya kan Jaafar Tuubee jedhu kanadha. Isarraa ni tuqxanii achi booda namni duraan subscribe hin goone yoo jiraattan barreeffamni diimaan subscribe jedhu kun diimateetis ni ba'a. Isarra ni tuqxanii sana booda mallattoo notificationii kana yookaan mallattoo jars kanarra ni tuqxanii jechuudha. Akka wanta dabarsu kallattiin isin dhaqqabu kan isiniif taasistudha isheen jechuudha. Inni biraan Facebook irratti nama hordofuu barbaadeef Facebook kiyya maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhu irratti follow gochuudhaan waanan dabarsee dabreef waanan fuulduratti dabarsu karaa ittiin hordoftan kan isin agarsiisu ta'a. As bakka search kanarratti search godheetiin kan isin agarsiisu ta'a. Ofsaan eeggadhaa isiniin jira. Facebook ni kiyya kan maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhu kan gubbaatti isinitti mul'atu garuu an search godheen isin agarsiisa jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gootanii sana booda Facebook ni maqaa Jaafar Kamaal jedhu baay'ee waan ta'eef keessaa adda baasee kan inni isin agarsiisu ta'a jechuudha. Yeroo ammaa Facebook ni maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhu tarii heddummaatee ta'uu danda'a. Isin garuu maaliifuu Facebook kanarra ni tuqxan jechuudha. Kan profaayilii kanaan isiniif ba'u sana booda irra ni seentan jechuudha. Sirra tuquudhaan obsaan eeggattan hanga Facebook irra anseenuu jechuudha. Sana booda namni bifa kanaan Facebook kiyya isiniif ba'e follow ishee jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Maaliif friendiin kiyya guutee waan jiruuf na hordofuudhaaf kanumatu furmaata isiniif ta'a waan ta'eef follow ishee jetturra ni tuqxanii. Achi booda eega follow irra tuqxanii as dabruun save rest kana ni gootan jechuudha. Akkasitti waan dabarseef waan dabarsuuf ta'u hordofuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii irraa maqaa isaatirraa fi akkaataa buufannaa isaarraa yeroo eegallu aappiin anis arra isiniif dabarsu jechuudha. Maqaan isaa Timer Lock jedhama jechuudha. Hojiin isaa yeroo ilaaltan saatiidha garuu hojiin isaa saatiirraan adda. Saatiis ni hojjeta garuu hojii addaa kan dhuunfaadhaan qaba. Innis waan barbaadan keessa dhokfachuudha jechuudha. Timer Lock maqaan isaa kan as gubbaatti isinitti mul'atu inshallah liinkii isaa gadiin isiniif lakkisa liinkii isaa irra tuquudhaan ni buufattan. Liinkii yeroon jedhu barreeffama orongoadee viidiyoo kiyya gubbaa irratti argamu irra yoo tuqxan kallattiin isiniif buusa. Garuu barreeffamichi isa kana Timer Lock jettanii search gootan akka isinitti mul'atu kanaan. Timer Lock si jettu kanarraa ni tuqxanii sana booda appilikeeshinichi isa kana jechuudha. An buuseetiin jira jechuudha. Irra ni tuqxan mee si'a lammaffaaf appilikeeshinii kana gubee ka'eetiin install godha jechuudha. Akkan isin agarsiisu hangasittuu viidiyoo addaan hin kutaa turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo addaan kutee walitti deebina ta'a jechuudha. Akka isinitti mul'atutti appilikeeshinichi kan gadi nuuf bu'aa jirudha. An gubeetiin ka'e jechuudha. Akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef reefuun gadi buusaa maqaan isaatis isuma kana jechuudha. Timer Lock photo video hide kan jettu kanadha. Ma open kan jedhu kanarra ni tuqna jechuudha. Isin agarsiisuudhumaaf jechuudhaan gubeeti. Akka yeroon fudhanneef gubeet lamii gadi buuseet jechuudha. Sana booda xiyya kanarra ni tuqxan gara fuulduratti deemuuf jechuudha. Achi booda amma xiyyuma kana fayyadamtan isheedhuma kana. Achi booda ammas mallattoo OK yookaan save kana ni tuqxanii. Achi booda bifa kanaan isiniif ba'a jechuudha. Wanta tokko wanti isin rakkisu hin jiru. Gaaffii adda addaa isin gaafatu asittis maquma keessan bakka lachuutti jechuudha. Ni barreessitan jechuudha. Haala fakkeenyaa tan Jaafar jedheen barreessa sagadiis Jaafar jedheetiin barreessa jechuudha. Sana booda save ishee jettu kana and start save and start ishee jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda eeganni achi isin dabarsee maal akka nuqxaalee garaagaraa keessaa filachuu ni qabdu jechuudha. Emeelii yoo qabaattan emeeluma tokko ni filattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf emeelii kiyya kana filadhu. Sana booda as gubbaa bakka save kanarra ni tuqa jechuudha. Namni emeelii qabdan emeelii keessan keessaa tokkuma filattanii sana booda save ni gootan jechuudha. Sana booda bifa kanaan isiniif dhufa filadhu jedha passwordii filadhu jedha. Kun appilikeeshinii kun maalidha? Hojiin isaa passwordiidha. Saatii ta'us passwordiidha. Saatii ta'uu passwordii kana filachuuf maal gootan? Isa kana qabdanii akkas harkistan jechuudha. Akkas gad daqiiqaa yookaan daqiiqaa sirrii dhaabbatu kan argaa jirtanii isa harkistan jechuudha. An amma gadi harkisee kan inni isin agarsiisu ta'a akka isinitti mul'atuun fakkeenyaaf
sadii sekondii 15 okay gochuuf as bakka adii kanarra tuqxan waan hojjettan hunda okay gochuuf bakka adii kana walakkaa kanarra ni tuqxan jechuudha. Isarran tuqaa si'a lammaffaaf ammoo paaswordiin taasifadha. Irra deebisee jechuudha. Ammas adii bakkuma walakkeessa kanarran tuqa jechuudha. Okay naaf ta'e jechuudha. Sana booda achi na dabarsa jechuudha. Yeroo okay ta'e jechuudha. Bifa si'a lama yeroo isin okay gootan. Amma akkasitti jechuudha. Dhiifama. Akkas okay godha. Akkasitti okay ni gootan jechuudha. Akkasitti ni banata jechuudha. Sana booda okay kana ni tuqxan eega bifa kanaan isiniif ba'e. Achi booda waan barbaadan ni filattan fakkeenyaa fi wanta tokko keessa geeshachuu yoo faayila barbaadan as keessa viidiyoo faayilesii piiktureessiseettu kana dhiistanii kan barbaadan achirraas filachuu ni dandeessan as keessa. Garuu asirra tuqxanii suuraas haa ta'u viidiyoo waan tokko irra kaayyachuuf sana booda galarii kan jettu kanarra ni seentanii jechuudha. Galariicharra ni tuqna. Achi booda mi'aan suuraadhuma tokko galarii kiyyarraa tokkuma fidee as keessaa gashuu suuraa feesbuukii kana keessaa suuraa kana akkasinitti mul'atu kana kanneen okeen godhaa. Sana booda seef godhachuuf isee kanarra tuqxan mallattoo qulfii kanarra jechuudha. Achi booda dhokatee jira jechuudha. Suuraaleen kanneen dhokatee jechuudha. Yeroo si'a lammaffaaf appilikeeshinii kanarraa baane irra seenne jechuudha. Amma irra seenne appilikeeshinichi kunuuti jechuudha. Irra ni tuqxanii irra ni seentan jechuudha. Waan dhokfattan akkamitti akka itti ilaaltanuuf. Sana booda isa adii kanarra tuqxan. Akkuma appilikeeshinicha irra seentanii bakka adii kanarra ni tuqxan. Sana booda iddoo sila paaswordii keessan itti hidhattanirra ni geessitan jechuudha daqiiqaasaa kana. Amma achi booda bakkuma adii kanarra tuqxan eega iddoo isaarra keewwattanii jechuudha. Amma ni banata akka argaa jirtanitti haala kanaan banataa haala kanaan hojjeta appilikeeshina baay'ee bareedaadha jechuudha. Waan dhokfattan gara galarii keessanirra deebisuuf immoo waan dhokfattan sanarra ni tuqxanii sana booda mallattoo xiyya ofirraa qabdu kanarra ni tuqxanii kallattiin gara galarii keessaniitti isiniif deebistee jechuudha. Isheen kuni kana kan fakkaatudha. Gabaabinaan immoo akkaataatti paaswordii isaa jijjiirrattan isin agarsiisuuf siitingii kana keessanii seentan jechuudha. Mallattoo siitingii paaswordii isaa jijjiirrachuu achirra ni tuqxanii jechuudha. Filannoolee garaagaraa qaba garuu an gabaabsee isin agarsiisuuf wanno ijoota isinii tuquuf malee jechuudha. Filannoo hedduudha qaba. Change timer password kan jedhu kanarraa ni tuqxan jechuudha jijjiirrachuuf. Sana booda bakka saafii ta'e jira. Yeroon akka saafii ta'e dura isa duraan itti fayyadamtan si'a tokkoon ni galchitu. An amma sekondii 15 fayyadamaa ture. Sana booda meeqan barbaada walakkaa daqiiqaa 15 fayyadamaa ture duraan amma walakkaan fayyadamuu barbaadeeti. Amma si'a lammaffaaf kanarra ni tuqxan jechuudha. Akka waan tokko jettaniin amma si'a lammaffaaf kana gadi fidaniitu kanarra ni tuqxan bakka walakkeessi adiin kun bakka hojii isaati jechuudha. Asirra ni tuqxanii seef godhateera jechuudha. Haala kanaan seef naa ta'eera jechuudha. Haala kanaan paaswordii isaallee jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee nama ajaa'ibuudha. Kun beeksisaa amma saatiillee ni hojjeta jechuudha. Akkasinitti mul'ataa jiru. Saatii 8 daqiiqaa 42 jechaa jira jechuudha. Akkasinitti mul'atu. Saatiis ni hojjeta garuu immoo waan innaa isinirra seentan waan dhokfattan irra galuudhaaf bakkuma adii kanarra tuqxanii sana booda saaf isiniif ta'a saafii eeganni ta'e kan bakka guuttattan irraan ni geessanii haala kanaan irra seenuu kan dandeessanidha. Haala kanaan appilikeeshina ajaa'ibaa kana keessa saatiillee kan hojjetudha. Waan garaagaraa keessa dhokfachuu kan dandeessanuudha. Bifa istaayil ta'een waan garaagaraa keessa dhokfachuu ni dandeessu. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Linkii isaa viidiyoo kiyya irraa ni argattu. Namni maqaa isaa wallaaltan taayimer look jettanii namni barreessuuf wallaaltan linkii isaa bakka orongaadee sanarra tuquudhaan viidiyoo kana sirreessitanii hubattanii akka irraa fayyadamtan kabajaan isin yaama jechuudha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.